Qobsama Oromoo Arsii yookaan immoo warra Sikkoof Mandoo beektu hayyee akkam jirtu baga nagaan dhuftan jecha har'a immoo waa'ee qobsama idda latiinsa warra Sikkoof Mandoo bal'inaan immoo waa'ee warra Sikkoo qofarratti xiyyeeffannee paartii kana kan waliin ilaallu ta'a. Fuula kana follow gochuun akkasuma viidiyoo kanas copy linkii repost gochuun yoo ta'u keessaniin ga'a. Oromoon Arsii yookaan Sikkoof Mandoon godina Arsii Bahaa, Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa, godina Baalee lamaanii fi walumaa galatti godina shan keessatti kan jiraatanidha. Daangaan isaanii gara kaabaatti laga Hawaas, gara kibbaatti Ilkaarree, gara bahaatti laga Waabee, laga Ejirsaa, gara lixaatti immoo laga Bilaaxxee fi Gannaaleen akka turan ni beekama. Daangaa gosan yoo ilaalle immoo Arsicha kaaban hanga Tuulamaa fi Aniyaatti, bahaatti hanga Somaaleetti, kibbaan hanga Booranaatti, lixaan ammoo hanga Sidaamaa fi Geedi'ootti ta'uu isaati. Kutaa kana keessatti immoo baay'inaan kan irratti xiyyeeffannu dameewwan gurguddoo jalaa keessumaa gosoota warra Sikkoo irratti kan eegallu ta'a. Damee Sikkoo keessaa hangafa ta'uun kan himamuuf Bullaallaan hedduminaan qubatee kan jiru gama kaabatiin hanga laga Roobettidha. Kana malees gosa Bullaallaa keessaa hammi tokko naannoo Waajii fi Jaawwiin qubatu waliin wal keessa jiru. Gosti guddaan Waacaalee jedhamu immoo laga Roobetii kaasee hanga Tulluu Guuguutti kan qubate yoo ta'u, qabiyyee Bullaallaa fi Waacaalee kan adda baasu laga Roobeti. Wiirtuun qubsama gosa Waajii aanaa Sireeti. Kanarra ala gosti Waajii yartuun dhundhuma kan jedhamu aanaa Gobbeessaa fi Aggaarfaa jidduutti kan argamtu ka'ee hanga aanaa Boqojjiitti akkasumas ganda Gaadoo jedhamu keessaa kaaba kaasee hanga daangaa Silxaanaatti qubataniiru. Bakka kanaan alas miseensonni gosa Waajii kunneen aanaa Xiyyoo keessa hedduminaan qubatanii jiru. Gama biraatiin immoo handhuurri qubsama gosa Jaawwii aanaa Arbaa Guuguuti. Dameen gosoota Sikkoo keessaa handhuurri qubsama isaa godina Baalee keessa kan ta'e gosa Illaanii jedhamudha. Hedduminaan gosti Illaanii qubatanii kan jiran aanaa Ginniir keessa yoo ta'u, hammi tokko immoo aanaa Raayituuf Gooroo keessa kan qubatanii jiranidha. Lakkoofsi isaanii xiqqaa ta'es gosti Illaanii godina Arsii aanaa Heetosaa keessa kan qubatanis ni jiru. Armaan olitti kan eeraman alatti damee gosoota Sikkoo keessaa godina Baalee keessa kan qubatanis ni jiru. Haala kanaan gosa Bullaallaa kan ta'an aanaa Agaarfaa, Mannaa, Angeetuu, naannoo Gobiyaa jedhamuu fi aanaa Gololchaa keessa Kubbaayyoo bakka jedhamu qubatanii jiru. Miseensonni gosa Waacaalee aanaalee Gasaaraa fi Gooroo kibbaa aanaa Raayituu qubatanii jiru. Akkasumas gosti Jaawwii Ginniir qubatee jira. Daangaa gosaan yoo ilaalle immoo Arsicha kaaban hanga Tuulamaatti fi Aniyaatti, bahaan hanga Somaaleetti, kibbaan hanga Booranaatti, lixaan immoo hanga Sidaamaa fi Geedi'ootti qubatanii akka jiran seenaan waa'ee isaanii ni odeessa. Daangaa armaan olitti tuqaman kana kan Oromoon Arsii jiraatan keessa darbee Waataa, Caawaa fi Adoonaa jedhamanii kan waamaman gosoonni xixiqqaan qubatanii ni jiraatu. Oromoonni kunneenis gosoota Sikkoo fi Mandoo keessatti argamu baatanis adeemsa seera gadaa keessatti kallattiin isaan ittiin kennan Oromoota Arsii biratti iddoo olaanaa waan qabuuf kabajaan kan waliin jiraatan ta'uusaa seenaan ni dubbata. Waataa kan jedhamu Sikkoo fi Mandoo keessa faffaca'anii kan qubatan yoo ta'u, hedduminaan qubatanii kan jiran naannoo Haroo Dambal yookaan immoo Ziwaayitti. Caawaa kan jedhamu immoo godina Baalee aanaa Sinaanaa, Diinshoo, naannoo Shaayaa jedhaman qubatanii jiru. Gama biraatiin Adoonaa kan jedhamu immoo laga Waabee fi Gannaalee eegalanii hanga daangaa qubsama Somaaleetti faffaca'anii qubatanii kan jiran ta'udha. Waan daawwattaniif hedduu galatooma. Seenaa keenya waliin haa mul'isnuun dhaamsa koo yeroo maraati. Arse Oromoo Arsii Sikkoo Mandoo abbootii gadaa Sikkoo Mandootiin akkinaa jettuuni hii jedhi maddi keenna walaaburraa as burqinee nuti madda walaabuutii naa jedhiin nuti dhaddacha 20 qabnaa wartee Sikkoo Mandoo naa jedhiin 11 gama jedhiin Waabee gama sagalammoo gamana jedhiin Arsii gamana eega akkas naa jetteeni maddi walaabuu takalee saatii jedhiin tanu itichite eega sirraa daraarre gurbaan amma weellise kun Ibroo Ibsaa arsooma keessa deemee wal dubbisiisee wal barsiisee tokko taasisee jaarsillee manatti namne jaartillee manatti namne qeerroollee manatti namne qarreellee manatti hinamne waan qaban qabatanii manaa baani
arsooma mudhifachuuf, arsooma guddifachuuf, arsooma barachuuf, arsooma barsiisuuf. Addunyaan nu jala awwaatteet, miidiyaan hundi teenna ta'eet, arsiin hundi lafaa ka'eet, Oromoollee faanaa gabbahe jechuudha. Kanaafuu Baaleen raphisa yookaan shubbisa yookaan shukubbi jennee taphannaa. Arsiini Gadabitti baddiffa yookaan laangannifa tirrii dhiinnaa jechuudha. Akkasuma qabatee albasoonillee keessa badhattee yoo dhufte baddiffaa fi laangannifa waayyiffa sirbinaa jechuudha. Gabbuuleeti dambalii fi laangannoonillee asiin tirrima dhiitaa jechuudha. As deebinee gara diidaatittillee tirrima dhiinnaa jechuudha. Kuni aadaa kennaa jechuudha. Aadaa badhaa kanaa wal bobboarsaa turre jechuudha amma dur. Amma ammoo gurbaan Ibroo Ibsaa mucaan xiixaan bilchaataa isin keessaa dhalate kuni keessa isinii deemeet diidaa bobbaaseet laangannoon dhaqeet Baaletti deebi'eet Arsii guutuu waliin fidee wal barsiiseet wal garsiiseet aadaa Baalee yookaan raphisa yookaan shubbisa shukubbi lakki isa jennu kana jalan nu deebise. Kanaafuu tirriillee dhiifneet waayyifallee laangannifallee dhiifneet shukubbi jennee maaliif jennaan tokko taasisee jechuudha. Oromoo maasikoo mandoo